Hallelujah. Diabolos amojisa digama. Amin jadi diabolos digama. Ya diabolos asarar Yesus befras. Yesus befras. Yeroo kana kasema kabota Yesus digama. Hojii seexanaa digama. Hojii seexanaa digama labe. Hojii seexanaa digama. Dubada jireenya korraayidha. Jireenya korra. Dubada jireenya korraayidha. Jireenya korra. Mana korraayidha. Mana korra. Gaa'ila korraayidha. Gaa'ila korra. Barumsa korraayidha. Barumsa korra. Hojii korraayidha. Hojii korra. Tajaajila korraayidha. Tajaajila korra. Ammaa kaaseedha. Ammaa kaasee. Maqaa Yesuusiin jedha. Maqaa Yesuusiin. Hafa shalaawedha. Ameen galika. Haleluuyaa. Lallaba sadiya. Yaa fuula Waaqayyoo. Ati nutti dubbadhu. Sagalee kennuuf erge. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo waa tokko irratti dubbata. Gaafa manni faarfatu gidduutti kadhatu. Yeroo hundumaa sa'aatii waaqeffannaan iddoo kanaa jalqabu ta'ee keessumaa immoo halkan keessaa sa'aatii 8 kaasee amma sa'aatii 9 walakkaatti naannoo kanarra qabatee mana namaa keessatti afurri namatti galee namoota iddoo kanatti waaqeffatan namoota iddoo kanatti tajaajilan waldaa kana baaru Waaqayyo kan nama kana kaasee hojii ala godheera. Nami tokko laakunoo kana achitti nami tokko gidduu kana jirta waaqeffannaadhaaf dhufte tuuteen waan biraadhaaf dhufte yoo inni ammatu lallabaa jiru yaada keessa reeffadhu yoo inni kan iddoo gannu dhiisi deemi yoo inni immoo dhumarratti nasitti si awwaarrada. Ol kaasaa jaameen jedha. Jedhamoo jiru Waaqayyo. Hallelujah. Sagalee Waaqayyo waliin nageenya. Akkas sadheetan dubbadhaa. Milkaa'uudhaaf yookaas guddachuudhaaf dhoksaan isaa maayini? Guddachuudhaaf yookiis milkaa'uudhaaf dhoksaan isaa maayini? Utuun gara sagalee sanaatti hin galin garuu wangeela Maatewos irra isa jiru boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irra isa jiru nan dubbisa. Yesuus itti fufee isin soogidda lafaati. Garuu soogiddi mi'aayoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffa malee gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee hin balleessa malee. Ameen. Lakkoofsa 14 akkana jedha. Isin ifa biyya lafaati. Mandaraa tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin dandeenye. Ameen. Iddoo kanatti Yesuus akkana jedhe. Isinii jedha. Soogidda biyya lafaatiin. Mata dureen ganama kanarratti dubbadhu. Guddachuudhaaf yookaas milkaa'uudhaaf dhoksaan isaa maalidha? Maal gochuu qabna waan jedhamu irrattanii daqiiqaa xiqqoo dubbachuu barbaada. Yesuus iddoo kanatti akkana jedha. Isinii jedhe. Soogidda biyya lafaati jedhe. Biyya lafaatiif isin soogidda jedhe. Lakkoofsa 14 irratti immoo isinii jedheetu waan lama dubbate. Tokko ifa biyya lafaati jedhe. Lammaffaa immoo mandaraa tulluu gubbaati jedhe. Ifa biyya lafaati jedheetu mandaraa tulluu gubbaati jedhe. Haa ta'u isiniif soogidda biyya lafaati jedhe gaafa dubbatu soogidda mandara tokkoo miti. Kan safara tokkoo miti. Kan katamaa tokkoo miti. የአንድ ሰፈር ብቻ አይደለም። የሰንበታ ከተማ ብቻ አይደለም። የፍንፍኔ ከተማ ብቻ አይደለም። እስም ብየ ሁንዱማቲፍ ሶግዳይ ዮካን ሞ ክልል tokk ብቻ ዳፍ ዮካን መነ tokk ብቻ ዳፍ እንጀን ብየ ለፋ ጉቱማ ብየ ለፋቲፍ አሜን እንጀታልስ እስም ማሊ ገሬ ኢየሱስ ሶግዳይ ክልላ ሰፈራ tokk ብቻ ምት መንደራ tokk ብቻ ምት ብየ tokk ብቻ ምት ሰፈራ ብቻ ምት እስነ ብየ ለፋቲፍ አዲዳፍ ጉራቻፍ ቤካዳፍ ወላላዳፍ እስን ሶግዳይ namni soogidee doamee na jedhu yeroo akkas jedhu Yesuus isin hidhan warra duuka buutuu isaa walitti qabee biyya lafaatiif hin barbaachiftochu barbaadeet mi'aani nama biyya lafaa galti namichi inni makiinaa 5 yaa qabus soogiddi mana hin dhiba shaboon mi'eessituu dhagatii ta'eef namicha isa hiyyeessa sanas
mana isaati mi'eessituun hin dhibu. Ati biilana iddoon duwwaatti argamta. Sababni isaa waan mi'eessitu si keessa jira. Mee walitti galagalaati mi'eessituutu si keessa jira jedhaatti na hima. Inni battanii jarri kun maal jettanii? Ibsiif akkuma barbaachisu isaafis hin barbaachisa. Soogiddi mana hiyyeessaa akkuma jiru mana sooressaa akkuma jiru mana hiyyeessaa jira. Mi'eessituudha gatii ta'eef iddoon dhumaatti argama. Si mi'eessituutu si keessa jira. Ati barana iddoo baay'eetti barbaadamta. Hin jettan biyya ameen jedhadhaa. Achi booddee akka jedha isinii jedha ifa biyya lafaatiin. Ifa biyya lafaati gaafa jedhu amma fakkeenyaaf galgala gaafa ibsaan badu akkam isinitti tola manuma keessa taa'uun illee katamaa kee fi badi nama godhu. Lafa ifti hin jirre dukkanni jiru jiraachuun namatti hin tolu. Lafatti jirtu ifa jira ati barana hin barbaadamtu. Achi booddee mandaraa tulluu gubbaa jedhamini katamaan tokko fakkeenyaaf dachaa keessatti esitaana asii gadi yoo laaltan isinitti hin toltu. Lolaan isin balleessatti dhufe. Ishee tulluu irraa garuu wanti itti dhufu jiru biyya dhumaatti argamti. Ati barana tulluu irratti argamta. Egaa kan hundumaa gochuudhaaf maal gochuu qabna? Tokkoffaa sagalee Waaqayyoo nu keessa jiraachuu qaba. Tokkoffaa sagalee Waaqayyoo nu keessa jiraachuu qaba. Tokko sagalee Waaqayyoo of keessaa qabaachuu qabna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 qabna waliin ilaalla. Maatiyos ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምሮ አብረን እናያለን. ማል jedha ergasii jedha seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti ingeeffamee jedha. Iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu Yesus guyyaa 40 halkan 40 erga soome booda gara lafa onaatti ba'e. Guyyaa 40 halkan 40 soomee erga kadhatee booda Yesus gara lafa onaatti ba'e. Yesus gaafa inni gara lafa onaatti ba'u Yesus yeroo biyya lafaarra ture guyyaa 40 halkan 40 erga soomee kadhatee booda gara lafa onaatti gaafa inni ba'u akka inni beela'e argiteetu seexanni dhufte akka itti ilma Waaqayyooti ofiin jettaa dhagaa kana buddeena godhiitti nyaadhu jetteen. Dhagaa kana buddeena godhiitti fudhadhu nyaadhu jette. Yesuus dhagaa buddeen gochuus hin danda'a. Dhagaa buddeen gochuudhaaf humna isaa qaba, aangoo isaa qaba, silxaanni kan isaati gatii ta'eef. Garuu dhagaa kana buddeena yoo godhe ajaja seexanaa raawwachuu ta'a. Kanaaf maal godhe beektu Yesuus akkasittiin jedheen qaaliin gatii keessa isaa jiruuf sagaleen gatii keessa isaa jiruuf akkanattiin jedhe namni jedhe buddeen qofaadhaan hin jiraatu jedhe dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u garuu nama jiraachisa jedhe. Seexanni karaa dhabee moo karaa namni? Argitanii karaatti Yesuus seexanatti karaa cufe. Gaafa sagalee Waaqayyoo si keessa jiraatu seexanatti karaa cufta. Yeroo tokko tokko seexanni nu tasaasa. Sagalee Waaqayyoo gatii nu keessa jiraanneef garuu abdii kutanna. Dhagaa buddeen godhi nyaadhu gaafa isheen ittiin jette dhagaadhaan buddeen ta'in jenne Yesuus. Isa dhiiseetu sittani maa'e namni buddeen qofaadhaan hin jiraatu jedhe. Kan nama jiraachisu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uudha jedhe. Amma seexanatti sadarkaa tokkoffaa irratti karaa cufe. Sagaleen isin keessa jiraannaan seexanni isin hin danda'u. Yeroo baay'ee kan seexanni yeroo hundumaa nu cunqursuun maali beektu? Yoo kulaalitiin nu dhukkube seexanni akka eetti kaleen kee kun si fanadda'uuf jedhaa eetti. Nus duukaa buunee ani miilaleen kaleen koo kun opereeshinii ta'innaa laa ta'in. Yeroo tokko paasterii tokko akka jedhee dhugaa ba'a. Guyyaa tokko tajaajilaan galaa jiraa jedhe. Utuun tajaajilaa galaa jiru seexanni karaatti natti dhufte akkanaan jettee. Ammati paasteriidha. Waldaan kiristaanaa paasterettee si waamti. Ati garuu maaluma sii ta'e ganama wangeela lallabattee fidda. Galgala wangeela lallabattee fidda. Guyyaa wangeela lallabattee fidda. Siif maalumatu siif ta'e. Ijoollee warratti wajjin barattee ijoollee isaanii mana barumsaa gaggaalchaatti barsiifatu. Ati garuu ammayyuu ijoollee kee
mana barumsaa iddoon taanetti barsiifata. Warri kaan mana jaallataniitti galu. Atamayyuu mana kiraayitti galta. Warri kaan mana makiina mataa isaanii hin deemu. Atamayyuu kun lafuma deemta wangeela lallabda. Siif maal masii ta'e? Waaqayyo si dhiise waldaan si dhiifte naan jette seexanni jedhe paasteriin. Innaan ani immoo taa'etti yaadeen jedhe. Anillee lafa waaqayyo naaf kennan jira. Lafa waaqayyo na kaa'en jira. Atiyyuu hiriyoota kee biraa Garbeelfaa Mikaa'elfaa biraa inni biyya lafaatti gad darbatamte jirtan jedhee. Haleluuyaa. Seexanni jalqaba waaqarra ture minidhe. Ati inni biyya lafaatti darbatamte iyyuu jirta. Anillee lafa abbaan koo naa kaa'en jira. Qaba afaan kee narraan jedhe. Mee wal gaa seexanni gad darbatameera jedha. Seexanni gad darbatameera. Yeroo hundumaa gaa inni darbatamaa sun maal godha beektu? Ati barattee tana mantaatu jedha. Sagalee waaqayyo yoo nu keessa jiraate, dubbiin waaqayyo yoo nu keessa jiraate garuu abdii kutannaan nutti hin dhanga'amu. Yeroo baay'ee faarfannaan jaallanna. Yeroo namni nuu kadhatu hin jaallanna. Utuu raajiin nuu kadhatee hin jaallanna. Mana nama tokko turatanii matsaaf quddusii fidee siin kadhadhaa tuttanii awwaala irraa afuufa sinitti fidu. Yeroo wangeela fuudhanii dubbisanii qaban bilbilaan garuu nama meeqa kadhachiifataa bulu. Ana mana halkan Biar sagaleen manusaati tokko walakkaa taanaan akkatti ciisuun qabu. Silkii qoyyoon cufadde malee sababni isaa mootuma isa kanatti kadhachiifatanii kaanii isa kanattis kadhachiifatu. Isa kanaaf bilbilanii kaanii nama kadhachiifachuun gaarii. Ani waa tokkoon isinitti hima. Amma fakkeenyaaf si dhukkuma yoo ta'e sagaleen waaqayyoof amantiin si keessa hin jiru yoo ta'e agalgaa'een akkamii dhufee harka sirra kaa'ee mataa kee amma miillaatti yoo si sukkube ati fayyadatu ta'in hin duuta. Ameen jedhadha. Haa ilaalaa ameen hin jedhani sagalee waaqayyoo bara. Maaliif beektu sagalee waaqayyoo nu keessa jiraannan garuu seexanni nu danda'u rakkinni nu danda'u. Mee walitti galagalaa sagalee waaqayyoo si keessa haa jiraatu dhaatana himaa. Sagalee waaqayyoo si keessa haa jiraatu. Ol kaasaa jira ameen jedhadha. Ameen. Yeroo tokko gaazexeessonni piligiraamiin gaaffii gaafatu akka jedhanii gaaffii gaafatan. Ati akka addunyaatti guddachuun kee akkas guddachuudhaaf akkas beekamuudhaaf maal goote maal akkas beessise maal akkas guddisanii gaafa gaaffii gaafatan akka ani sagalee waaqayyoo nan dubbisa mana kootte sagalee waaqayyoo kana nama na caalurraas nan dhagaa'e nama naa gadiirraas nan dhagaa'e sagaleen kun na keessatti guddatee na guddisee. Ameen. Gara bakkaachuu ameen. Ameen. Walitti galagalaa sagalee waaqayyoo jedhatu na himaa. Sagalee waaqayyoo. Hin dhaga'amu waan isin jettan. Sagalee waaqayyoo. Hin dhaga'amu waan isin jettan. Sagalee waaqayyoo. Si keessatti guddatee. Si keessatti guddatee. Si guddisa. Si guddisa. Ameen jedhaani. Ameen. Keessatti guddatee. Keessatti. Wayita jedhan. Mana keessatti. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa irratti sagalee waaqayyoo nu keessa jiraachuu qaba. Achii booddee seexanni dhuftee Yesuusin akka jedhe. Yesuus erga inni kanaan karaatti dhufe lammaffaa irratti dhuftee akka jedhan ilaamee ta'inaan ilma waaqayyoo of hin jettaayi. Ilma waaqayyoo of hin jettaayi. Ergamoonni harkasi jala qabanii si oolchu. Xaaraa manaa kanarraa lafatti gad of rukuti jetteen of darbadhu jetteen. Yesuus immoo akka jedhe waan biraan jenneen waaqayyo waaqa kee garmalee hin eeggatin jedhamee caafameera jedhe. Ameen. Seexanni karaa dhabe moo karaa hin dhabne? Warri seexanatti karaan cufameera tanii yaate ameen jira. Ameen. Ammas seexanni afaan qabatte. Ameen. Dhuftee amma akka jetteen ilma waaqayyoo of hin jettaa jedhe. Tulluu guddaa yaabsifteetu biyya lafaa kana guutummaa siin kennaa ishee naaf sagadi jetteen. Ati nageenye jedheenaan fagoodhaaf finneem Yesuus isumas keessatti caafameen deebise. Mee wal gaati mee isumas keessa jiruuna seexana joonjessa kan jettan ameen jedhame. Ameen. Gaafa sas keessa jiru beektanii raajii sobduunis isin hin goyyomsitu. Seexannis isin hin danda'u. Naani ani baasoo sagalee waaqayyootti baay'ee nama gama kooti. Sibirratti tamanuu qabna. Innaa Yesuus akka jedhe gaafa isheen naaf jilgeeffadhu naa sagadi biyya lafaa sii kennaa jettu ati nageenye jedhee maa hin jette
waaqayyo waaqa keessa jiraataadhaaf malee gara biraa tokkoof iyyuu jilgeeffatin jedhee caafameera. Walgaati seexanatti karaan cufameera jedha. Seexanatti karaan cufameera. Nageenya waan isin jettan. Seexanatti karaan cufameera. Iyyaati ameen jedhaagaa. Ameen. Kanaaf sagalee waaqayyoo gaafa beektanii sagalee waaqayyoo gaafa sin keessa jiraatu dubbiin waaqayyoo gaafa sin keessa jiraatu wanti isin danda'u tokko hin jiru. Ani waa tokko nama macaafni qulqulluun akka jedha amma yeroo baay'ee namoonni waggaa dheeraa waldaa keessa ta'anii dhukkubsatoodha. Ani immoo akkan itti amanuun isinitti hima. Macaafni qulqulluun akka jedha madaa'u Yesuus Kiristoosiin ilmaan namootaaf fayyinni ta'eeran jedhu fayyina lubbuutuun bichaatuun ta'in fayyina lubbuu qofatuun ta'in dhukkubuma foonii irraayyuu nu fayyisa. Iyyaa ameen jedhaagaa. Kanaaf maal gochuu qabna? Sagalee waaqayyoo nu keessa jiraachuu qabna. Amma fakkeenyaaf dubartoonni mana keessaa gaafa mucaan dhukkubfattu namicha nana halkan gaafa mucaan dhukkubfattu hin raftaa kai mucaa kana fuudhee mana qorichaa deemnaa jettu moo kai mee waaqa kadhannaa jettu nagaa maayi namni isaan dubbatu abeet 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 achi daqiiqaadhaaf gari namicha nana sirraa lafootama iyyuu raftaa jettamoo kai hin kadhannaa ammoo waraansi diinaa nurra jira maqaa Yesuusin kadhannee cabsina. Ameen. Yoo sagalee waaqayyoo nu keessa jiraate dhagaa yoo dubbii waaqayyoo nu keessa jiraate dhagaa sagalee waaqayyoo nu keessa jiraannaan dubbii waaqayyoo of keessaa qabaannaan waan sodaannu tokko illee hin qabnu. Yesuus isumas keessatti caafamee jirunitti seexana mataa joonjesseetu ofirraa deebise. Inni lammaffaanii warri qabattan inni lammaffaan Maatiyus 7:7 dhaqaa ilaalaa. Inni lammaffaan milkaa'ummaa keenyaaf kadhannaadha. Yesuus akkas jedhe kadhadhaa isinii kennamaa kadhadhaa isinii kennamaa namni kadhatu waan barbaade hundumaa hin argata. Jireenya keenya keessatti isuma agalgaa'ii nu kadhatu waldaadhaan nu kadhatan bichaa eenna yoo ta'e rakkisaadha. Namni tokko kadhannaa gaafa sin jettan hin jaallatu. Amma manuma kooti yoon fakkeenya isinii fudhadhe ijoollee firaa baay'eetu na bira jira. Gara ijoollee nama 3tu na bira jira. Innaani gaafa fiilmii diraamaan wayii jiru hundumtuu soofaa yaabeetu kottee kana waliin marii akkasittiin hundumtuu ija fatfatfat godheetu televizyiinii keessa laala. Erga isaan diraamaa fixanii istiidiyoo tokko dubbifnee kadhanna yoo jechuutti ka'e warruma sila nagaa taa'utu warruma sila diraamaadhaaf ija babaasutu erga diraamaan dhume maal akkatti dhufes iddoo tokko dubbifannee galateeffannee rafnee yoo jedhe hundumtuu ija taataa. Diraamaa jaallachiisa malee kadhannaa jaallachiisu. Gurbaa masasiidha gaafa Manchester ku intini ta'u Manchester yoo taalo hin kadhannaa gaafa si jedha. Mana hini jisse. Yeroo waaqayyaa fuula kadhannaa sadii balan galaasu. Tokko yoo kadhatan ganama siree irra ciiseetu jilgeeffatee siree isaa irraa bu'ee waaqayyoon hin kadhatu. Kottee isaa kana sadaqa ka'u kana siree irra kaa'eetu asii gadi. Ya waaqayyo biyya nagaadhaa waltatee biyya nagaadhaa isa yoo abbaa tokko ta'uu jira jilbi qidha ani waan isin walitti galagalaame jilbi kee kun jedhame hin jilgeeffatu yoo ta'edha maal gatii qabaa'edha maal waaqayyo hordaadhaattiin qonnaa qotata ameen hin jettu ati Tokko fakkeet afurri dhimmaadha foonni dadhabaadha jedhu. Ani moo waan isinitti himu afurri dhimmaadha foonni dadhabaadha dhe akkasumini foon keessa dadhabaatti ammaaf gottu maaliif waaqa isa jabaatti of hin gattu. Ameen hin jettu. Dabas mira jiru qabaati foon keessa dadhabaatti amma of gattu jedha. Foon keessa dadhabaatti amma of gattu. Waaqa jabaatti maaf of hin laattu jedha. Anuun beekuuti mashakkudha. Ameen jedha. Gaafa
Yesus gara-gara tol bae gaafa deebi'uu dhufume bartoonni maal godhan rafi irriba isaanii dabanii qooqanii rafu innaa Yesus akka jedhe isin ammayyuu raftu ijoollee yeroo Yesus rafu isaan ammayyuu itti godhate ammayyuu rafta ani deegaani rafta ila gaafadha isin ammayyuu raftu ijoollee de Yesus innaa qorumsatti akka hin galleef maal godhaa itti fufaa rafaa itti fufaa rafaa isin immoo sabeexan jedhaa kana waan jedhe jedhaa itti fufaa rafaa wal gaati dammaqaa kadhadhaa jedhame malee jilba qorbii godhi isin eeguutii rafin jedhe bagan jedhe Mimi kana magabar riba kata warri jilgeeffatanii kadhattan. In sobina garuu somnaan Waaqayyo sin gaafata. Warri somne bichaan ol kaasaa akka geessan. Oluma kaasaa. Warra kadhee jaafatanii teessan kun akkas jilgeeffatanii kadhanne maaltu sin godhe? Warri kadhattanii Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Warri hin kadhanne immoo Waaqayyo fura kadhannaa isiniif haa kennu. Lallaba maalin jedhe? Kadhannaa gaafa kadhattanii qulfii waan hundumaati. Ameen jedhama. Ameen. Qulfii waan hundumaa kadhannaadha. Kadhannaa hin qabdan taanaan eessa geessan. Inni sadaffaan milkaa'uudhaa fi tokkummaadha. አንድነት እሺ ተደምጡ ኦጂር ከሞታ በቆና ለማለኮብስ አፍርተሚ ለማኤውን ብዛ አዋሪያ ስራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ያለው እግዚአብሔር ቃል ብሬና ያለን ማለት ጠላታ ሰገሌ ዋቀዮ ዶሰናት አኒ ዱብሱ ረሜ ባንተ ኮኖ ዱብሳ ኤው ተርገት ይዘር ከሞታቲ ሜከይ ዱብሲ ሰገሌ ከፍ ጎድ አመንቶንስ በርቶተ በርቲዘተ Amantoonnis barsiisa ergamootaat tokkummaa isaanii cimsuutti ila dhaggeeffadhaa tokkummaa isaanii cimsuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan dinqii fi milikinni baay'een harka ergamootaatiin hin godhamu. Namoonni hundinuus Waaqayyoon sodaatu turan. Kan amanan hundinuu walii wajjin iddoodhuma tokko turan. Kan isaan qaban hundinuus ittee ture. Araddaa isaanii fi qabeenya isaanii gurguranii horii isaanii hundumaafuu akka isa barbaachisutti Waaqayyo yaabisuungaa. Ergamoonni kadhata godhachuuttis tokkummaa, buddeen cabsachuuttis tokkummaa, yoo araddaa qabaataniif birrii iddoo tokko kaa'achuuttis tokkummaa. Gatii isaan tokkummaa qabanii fi irreen Waaqayyoo harki Waaqayyoo baay'ee isaan gidduutti hin mul'ata ture jedha. Dinqiif taamiraatiinis isaan gidduutti hin ta'a ture jedha. Maal gatii qabaniif? Tokkummaa gatii qabaniif. Tokkummaa gatii isaan gidduu jiruuf yoo biddeen cabsatan tokkummaa qabu, yoo kadhata godhatan tokkummaa qabu, qabeenya kaachuutu tokkummaa qabu, afurri isaanii afura walii galuudha. Afurri isaanii afura tokkummaatu isaan keessa jira. Gatii isaan tokkummaa qabaniif irreen Waaqayyoos baay'ee isaan gidduutti hin mul'ata. Dinqiif taamiraatiinis isaan gidduutti hin ta'a ture. Bara keenya keessaa hirreen Waaqayyo guddaan waldaa kiristaanaa
kiristaanaa keessatti amantoota gidduutti maaliif mul'achuu didee waca bichaa taanee maaliif kallameettu iddoo baay'eetti waca bichaa ta'ee gala waan barii jijjissuu bichaa ta'ee gala utaalcha bichaa ta'ee gala harki waaqayyoo hin mul'atu sababni isaa tokkummaan hin jiru fakkeenyaaf waldaa keessaa waldaan tokko paasterii tokko wangeelaawii qabdi yoo ta'e wangeelaawiin taa'eetu barme yoomii waaqayyo paasteritti galachi kaasee anaan paasterii godha laataa jedha jaarsi waldaadhaaf namitti ma paasterii kan namura kaa'ee beera taa'ee amantoonnis asii gungumaa deemu asuma keessa teenyeetu mandaraan wal qoodu safaraan wal qoodu fagoo miti asumatti sabbataadhaaf alamganaatti wal qooduu dandeenya afurri tokkummaa nu keessa jiru keessumaa namoota tokko qoshaashaan kosiin sammuu isaanii keessa kan buute naannummaadhaan wal qoodu safaraan wal qoodu ani sadaati ani ko achi kunno baaleedha atoo ani makoonno wallakka atoo ani makoonno achi boorana meeqa keessa ol kaasaa nuyi tokko kan jedhan ameen jedhameen ela meeqa keessa wal qabadaati kami nama sibira jiru ija kee keessa laali ija falwal gootana inaani hundi ija keessa laali nuyi tokko jedha wal ilaalaati maaltu gargar nu baaseedha gala gabadaa nuyi tokko jedha gabadaa Hindu patanis. Dubada kabada. Ma nuyi tokko jedha na. Warri nuyi tokko to warri tokkummaatti wali galtan. Ameen. Ameen. As keessa tokkummaa kan hin jaallanne yoo jiraate inni daabiloosii ameen jedha. Ameen. Wanti kana gala namni tokkummaa hin jaallanne dha tiraayima. Daabiloosii dhaayidha. Warri ijoollee waaqayyoo taata warri tokkummaa jaallatan harka keessa ol fudhate. Ameen jedha. Ameen. Asumatti ta'aniitu warri sammuu isaanii keessa waan garaa guute uummata safaraa wal qooddisu saba maka inni kun akkasiidha inni sun akkasiidha waldaan kun qawaarii meeqa qabdi? Abee? Maaytan? Sadii. Akkuma qawaariin keessan sadii ta'e rakkinni keessanis sadii. Iyyaa jaamee garaagaa. Ameen. Bii qawaarii fayyisi moo warra maal jedhamsi? Dubbatan warri kun maal jedhamtu? Siidha. Warra bii qawaarii farfata yoo ta'e qawaarii immoo gaafataan maqaa Yesuus Kiristoos kun akka isheetti dhaabatti nuti. Yoo warra qawaarii sirriimatti qaawwarri farfatani bii qawaariin hidhiin isaanii kuni feestaal ishee fiinyaa ishee dhabu. Walema afufamee ta'a. Yommuu si qawaarii sirriimatti tajaajilarra yoo ta'e qawariin warra fiinyaafu maaliif beektu tokkummaatu jiru jaalalli gidduun jiru meeqa keessan fudhadhaa garee waaqayyo hafuura tokkummaa hafuura jaalalaa hunda keenya irratti dhangalaasu wal qoodna miti asumatti wal qoodna miti asumatti safaraa wal qoodna naannoodhaa wal qoodna waarii keessa teenye wal qoodna waldaa keessa teenye wal qoodna akkamitti harki waaqayyoo nu gidduutti mul'atu akkamitti waaqayyoo nuuf mul'atu nu walitti galagala akkamitti waaqayyo si mul'ata jedhaa gaafadhaa atoo nama qooddaa jedhaani utuu wal qoodnu akkamitti irree waaqayyoo nuuf argamu akkamitti harki waaqayyoo nuuf argamu gaafa tokko taane milkaa'ummaa qabna. Maal ta'a yoo fooyyessitanii hin jettan gaafa tokko taane milkaa'ummaa qabna. Amma tokko hin taanetti garuu milkaa'ummaan hin jiru. Gaafa sana waaqayyos nu milkeessa. Ergamoonni tokkummaa qabu tokkummaa isaaniitti waaqayyo isaan gargaaritu milkaa'ummaa qabu. Namummaadha. ታማኝነት ወኖ አልፈፋ ደምዲ አልፈፋን ሚልካውማ ሆጂር ገሞታ በቆናሸን አልፈፋን አመነሙማዳ ሆጂር ገሞታ በቆናሸን ለኮስ ቶኮ ካሳ ኢላላ ኤርጋሞኒ
yeroo waliin turan sana